جرنا إلمان أبات كوتي إلمان إسلام كان والجور جرا جالو أرارا من قدام أنا سنجرت نما خما كنا ولي كماني اللي يقولون جمله نمني ورجلانو يكمل نمارا أكمل نمارا أرسا دللي سين فيمسية تنكون عادة أورمو عادة أمانتي دانغا تركان فتاني جرا نفيفو متى بولتي وفيتو تجاجلو تدبي ومتى جيما جل جراتو خنا نورا كجران يوسف السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نجا أسكر قلي مال تاته أصدر قدو ساعتي للغا راديمي أسكر قلي كنتا ويان جماعتا أصدر للغا راديمي أكماني من أوتير أبزنتي سنان جنان Ethiopia araan jedheni erga Ethiopia irraa baatee magaalaa ta'e nu dhufte magaalaa irraa bahinaan jedhee albeedhaan kunoo akkana na godhe. Wadaan agarsiisin TikTok inni adaban agarsiisin dhiis. Inni agarsiisin jee. Akkasuma. Ayyee. Kalee kanaan nan naqee hanga handhuuraatiin foon gubbaan irraa citee meeshaan kalee na keessaa gabbaate jechuudha. Akkasumatti harkaan ofitti qabee hanga tokko bakka san ciisee magaalaa tana ijoolleen Oromoos nama muraasa jira. Magaalaa keessa nama 3 qofaan jirra. Tokko wajji akkuma inni yoo nyaata ajajuudhaaf ol kutee gad deebi'u amma cureef keessa qabee taa'u jira. Garuu amma alhamdulillah rabbiin galanni haa ga'u waan biraatis naa godhuu baatan du'aa manaa godhaatii warruma kiyya biraan naa ga'a kanuma na sitti himadha lambata warra kiyyaatis hin beekaa kan duraan beeku naa dalaguu dide akka baatii shaniiti ani ijoollee Arsii ganda Xiyyoo Seerooti. Arsii sirkaa? Xiyyoo? Xiyyoo Seeroo. Bilbila warra keessanii itti dawwalatte? Dawwallee dadhabne. Ka duraanii hin dalagu akkana dalaguu didee tureetu hin jira. Alhamdulillah nama rabbuma naa kadha. Garuu hanga duraatiif amma homaan jedhu. Xiyyoo Sagure? Xiyyoo Seeroo. Achirraayis ni fagaannaa magaalaa Gobeessaa karaa gubbaati jechuudha. Xiyyoo ganda kami naannoon mana keessanii maal akkamiin beekamtu ijoollee xiyyoo asii ala jiraatan? Seeroo maqaa beekamtii. Qabaaleen Seeroo keessan? جرنا إلمان أبات كوتي إلمان إسلام كان والجور جرا جالو أرارا من قدام أنا سنجرت نما خما كنا ولي كماني اللي يقولون جمله نمني ورجلانو يكمل نمارا أكمل نمارا أرسا دللي سين فيمسية تنكون عادة أورمو عادة أمانتي دانغا تركان فتاني جرا نفيفو متى بولتي وفيتو تجاجلو تدبي ومتى جيما جل جراتو خنا نورا كجران إسري كويسه أبيجيس دوران الرفسداني جواري الرفسداني جالمالو الرفسداني أرى لبو نما باسو جرود فجرنا جرنا غافا فنون أمتا لبو باسته إرتي واني جاتوسان إيجو تورتان واتكم غوني غافا سيسن كفلني أمارة قبا جتني في بري سني خنتني جولم وانر كني جولم غودا خيس جراتك يجي غودا تمر الرجلتي بوزونا غرتي واني مخنكم نخيس غلتي برا عربا كيسا جرنا كنا أمتا ركتي بيبو تعليمة تيبي قومكو بكنا دواتي وانتي شفتاتاتي فنتلادا درية أرسي بكم بوتو يا جرنا واللوس بكم بوتو جرنا
Oromoon walloo arsii harargee kutaa jechuun qubsuma lafaati malee namaa miibar namaa mijara keenya hayyuu maarree walloo hayyuudha eessi komandoon hayyuu harargee abboo hundi hayyuu Oromoon qabsaa'ee kute du'e kadheengata qabsaa'es ajjeefame kadheengata qabsaa'es hidhame obbo Taayyeen maal jechu osoo qaamni jiru mana hidhaggale ati zoortee arra kanama ajjeesu biyya galta takka harkuma namaa gala shurxaan isa guyyaa tokko wallaahi wa billaahi rabbii yoona jiraachisu maan arka eenyu amma kiingiisin jettan kana ijoollee tan wallaahi rabbiin durriyyee warra amantiin beeyne diinaan beeyne aadaa Oromoon beeyne ummata haadha nama arrabsee haadha ofii arrabsu bar jiran ani kabajaa dura fi godhee harmeeti ganda kiyya safara kiyya magaalaa kiyya godhuun qabaa bar jiran seenaa dhiisuun qabaa bar Oromoo mucaan nama ajje arra ijoolleen feetu duutees duubaatees ani yaaronno gabayaa hin hordofnu waan isaan nu fidan malee guy waa isinin jedha ummata kana walit dhiisa Saudi Arabia dhiisa isinin laallatu Minnesota diaspora ummata achi jirti community'n safaraa jira waa takkan gootu Jamaal anis waa takkan gootu gaafa ni qabna jennu waa baasnee qabu dandeenye location wallahi second takka warra qabu jira maali jennaan viidiyoo isaa TV qabatama qabna location maqaa isaanii qabna garta kan dhaytu wallahi garta kan dhaytu gartee wala jeeftii mi waan feetaa wal gootu ni qaba yoo jarri lamaan kun hin qabamne takka nama asirraa harmee namaa saaxilu sheekha saaxilu khaduu isaatu takka waa takka yakkarra fudhanneen beeyin yoo kanarratti yakkan fudhanne anuu boruu isin hin dhiisu anuu nama qabeetiin abbuus isinii ta'an abbuus gaa maal gootan akkam gootan iyyuu malee ummata afaanii bas af bicha amaaree joosan afaan waree wallahi kun nun fayyadu hojii akshiina godhu kan murtii godee ni jirtu itti murteessu yeeyyii bosona galtu tawara beeysa siyaaraba gallatti mo tokko firraa eegaa ilma nama shurxaas firraa eegaa akkana nama gootu tana wallahi qabuun dirqama qaba suuraa isaanii qabdani gandarraa dhufeen qabu haadhaa fi abbaa isaa fidaa laayifii asirra abbaa isaa fidaa deema abbeeraa isaa fidaa ganda isaa firoottan isaa fidaa hayyuu isaanii fidaa ma sheekan hin qabdu si komandon eenyu wallon sheekan hin qabdu namni kun bakka nungu Oromoo akka Oromootti lolu jira Oromoon takka Islaamaa fi Kiristaanaa walitti buune Itoophiyaa tana keessattuu civil war biyyan argamin biyyin gabroonfaatiin biyyi colonize illeen ta'in Itoophiyaa akka addunyaatti beetullee ummata Oromoo wallahi Oromoo waliin cabsitu wal miti malee walloon arsii ashannafa jettus manaama waligalee arsiin walloon moo'etus manam yoo arsiin cabte yoo si komandoon cabte yoo walloon cabte harargeen cabte ani cabetti beek yoo nam miidhame Jamaal miidhame jaallo isin miidhamtanitti beeka nama bar namummaa laalaa jirana guyyuu asirra dubartiin asirra gayyaate taarmasiitu tan dhooyfanne amantiin qabne adan qabne dubartii jala dubartii biyya arabaatiitu muraasa ijoollee kana godhu jira itti naamudi goota ko kiingii ko kuinii ko jetti mana maadaamii kana khasiiseetee ciciisti goojjoosita lukkuu fireen keessaa horiin keessaa iyyitu san hin beeytu mana siitii miti mana maadaamiiti barkon maadaamiin gaafa iyyisiifte gabbaate najjeesuuf deeman yetti iyyitan sadaqaa buusaaf isini akkaawuntii gartee goofandii yettan dhaabaarraa ummata dalagachuu biyyaa bee haa dalagatu miidhamee karaarra taariiba waliin deemee miskiina hogogaan isaatuun biqiliin coraan isaatu goggogee jiru biyyeenii fi oowwi biyya sana isa fixee biyyee wal nyaachisee shahadaa si komandootiif shahadaa wal qabsiisuu jira takkaan dhageenya shahadaa ashhadu an laa ilaaha illallah wa anna muhammad rasulullah jechuu malee waliigallee takka Hitleruu kana nama godheen beeku si ajjeesuma ajjeesa malee funyaan nama cabsee jiruu namatti qeessee qabrii fi gartee jidduu jireenyaa fi gartee du'a akkan wal godhuun maali jara keenya wallaalota warra barumsa kutaa takka dhaabe seelluu afaan Oromoon beeyne amantiin qabne jiran diqaalaa Oromoo keessaa dhufte tun Oromoodhaan jedhina hin qabdu jarana hin godhina maqaa isaaniidha diqaaltoota jarre kun ilma haadhaa fi abbaan qabne jara keenya hayawaana bineensinuu horiinni gurguratta ni qalattalle kun bu'aa nuuf hin qabu rabbii fi gartee biyyuma lafaarra jiraattee numiti malee jarri kun lamaan yoo yakkarratti hin oolle yaa jamme yaa jaalallo yoo jarri kun lamaan qaba qulqullootes sababa jara kanaatiin biyyatti haa galtu boo biyya si rabbii haa galtu guyyuma naayidhaatiif sagalee ta'a jaarsaatu eenyu gallakkisee sagalee ta'aaf jaarsa irraa du'e sagalee ta'aaf diqaala gara baadhatee sagalee ta'aaf maarree taate isinuma tiktokisi warning irra jiraarraa kaasa akkanuma hin jettan doktora dhiifama
dhukkubsatte kalee dhukkubaa sadaqaa guuraaf isini maal kalee dhukkubu hunda keenyaa namu dhukkuba doktora ni dhukkuba namni dhukkubneessi jira namu yaalamaa dalagachaa nama godha nama ofirra kana jirana wallahi doktora kabajaan godhan ulamaa itti kan du'etti kan jirutti dhiirti oromoo dubartii si kabajaan gootu haadha mana isaan tajaajilu asii taap ummata foloora geemuma qofa yooni manyaanaa fida eenyu takka wajjin keema qaba eenyu yattan tigree wajjin geema qaba ummata akkana ummanni geemaa hin jijjiru biyyaas ofillee hin jijjiru sadaqaan for temporary gartee si jijjiirti qonqoo guyyaa tokko nyaattee uffata itti caffartee bakka allaqe oromoo dharraan nafina jetti bar gaafa geemaa dharraan nafina oromoo cabne jetti bar cabne ati wajjin uffati caffartee doktora dhiifama inshallah an kanuma isin jechuufi jarri kun qabamu qaban ani kanaan jarri kun qabamu qaban qaba communityin oromoo jiddaa fi riyaadii fi makkaa fi yaman jirtan qaba ni beeytan mucaa ganda khaddu jara ganda inni ta'e oromiyaa keessa kutaa inni ta'e ganda inni ta'e safara inni ta'e beeytan walloo keessa isa akkasuma beeytan jarri kun qabamu qaba guyyuu mataan dhukkubsina asirratti dubartiifis ani sayyuu jedhee dhufee boo'e ati eenyu walloon oromoo kaanis oromoon abbaan kiyyaa fi ani we are equal oromummaa keessa wal qixa ankam takka oromummaa qabsoo inni mana na dura dhalateef banki oromummaa 90% ani 50% miti eenyu oromoo gumaachee lubbuu isaa qabeenya isaa waldaa keessatti masjida keessatti bosonatti lafatti qilleensa irratti eenyu waa godheefi aadaa ofii barsiisu ummata aadaan beekne sana gute safuu wallahi lazim ummata 24 hours maaltu kana godhe ni beeytanii barumsa ammayyaa deemutti jiru biyya arabaa akkanumatti bosona keessatti hin baratu hin barsiisu afaan oromoo barsiisuu hin beeku diinaan qabu qabeenya walitti qabatu ilmaan jaldeessinu bosona jiraate ilmaan horuu jira ijoolleen teenya ilmaan horuutti hin jirtu qabeenyaan duubatti barumsaan duubatti waanuma hundaan amantiin duubatti jira jiran dhugaa walitti hima sadaqaa irratti hirkatte mana maadaamii gayyaate sadaqatti gayyaate hundi feemasii ta'uu barbaada tokko ittiin milkaa'eef mubaarakii fi asliifaan gartee itti milkaa'uuniif jarri anaan milkaa'oo jettee gayyaa'u jirti jirana jarri har'a boru ajandaan godhatan amma fakkeenyaaf rabbiin ana kana gorsi jeen nama aboo nama ajjeesu nama xiqqeessin akkana ta'e geema dhiisaa joon kanaa yakkama maaltu si galchee minaa gabbaa eesh dakala kasin jettee boru si arrabsite gandumma si galchan namni nama ajjeesu nama qabee kana ta'an kun yakkamaa ta'uu dhiisee ustaanni ummata kanarraa dubbatu yakkamaa ta'uu jira kanarra duultan ulamaa'in isin sodaatte isin dubbachuu sodaatte raayyaan isin dubbachuu doktorri isin dubbachuu hayyuun isin dubbachuu jawaaruu isin dubbachuu sodaatte namni takka abiyyiin isin dubbatu bar biyya bulchuu malee yaa oromoo gabrummaan gartee waggaa 150 irra hamtuun tana harma muraasanuu oromoo wal muree na fakkaatti dhubaan isin hima dhageessanii hama ni beeytanii miti eenyu gurbaa kanarraa hima goobanaa daaceetis keenyuma bar jarri kunis keenyaa miti qaba goobanaa daacee osoo nuti namaan nurraa ajjeesame kana qabnee yakkarra fidu yoo kana sooshaal miidiyaa irratti nuti finnee ija argisiifnee murtii irratti hin dabarsin hin boochisin kan biraatii irraa gartee jijjiiramtanii attanii yaada mata duree takkan godhatina